Seenessi guddichi Itoophiyummaa Abiyyi Ahmed leellisu kan Itoophiyaa gudditti bifa ilaalcha Minilik qabdu deebisee ijaaruuf yaalu ekeraa Minilikiif ulfina kan kennu koloneeffannaa shororkeessummaa mootummaadhaan deeggarame akkasumas lola irra deddeebiidhaan uummata Oromoo fi kanneen biroo irratti geggeeffamu kan jajjabeessudha. Tooftaa fi imaammanni mootummaa ijaaruu Minilik saboota koloneeffamaniif jeequmsa, gabrummaa, koloneeffannaa, sanyummaa, duguugaa sanyii fi sarbama mirga namoomaa hamaa waan of keessaa qabuuf bittaa dukkanaa jibbisiisaa fi sodaachisaa ture. Kana jechuun Itoophiyummaan piroojeektii siyaasaa koloneeffataa Habashaa kan Oromoo fi kanneen biroo irratti olaantummaa fi fayyadamummaa Habashootaa diriirsedha. Sirnichi olaantummaa saboota gabroomsi irratti qabuu fi saamichaan faayidaa argatu seerawaa taasise. Yeroo ammaa mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin hoogganamu Oromummaa biyyaalessaa jechuun eenyummaa, aadaa fi sabboonummaa saba Oromoo akkasumas sochii sabni Oromoo hiree murteeffannaa fi Oromiyaa dimokiraatoftuu walqixxummaan keessatti dagaage kan sirna gadaan bultuu deebifachuuf falmatu balleessuuf yookiin ukkaamsuuf yaalaa jira. Barreeffamni kun mootummaan Abiyyi Ahmedii fi deeggartoonni isaa hambaa Minilik deebisuudhaan olaantummaa aadaa, afaan, seenaa fi kiristaanummaa ortodoksii impaayera aadaa hedduu fi amantaa hedduu qabdu keessatti olaantummaa Habashaa eeguuf maaliif akka murteeffaman ibsa. Qophiin keenya har'aa barruu Piroofeesar Asaffaa Jaallataa tibba kana barreessanii weebsaayitii Bakkalcha Oromiyaa irratti maxxanfamerraa kan qindeeffamedha. Barruun sunis waa'ee Abiyyi Ahmed Neo-Nafxanyaa Government Has Failed Oromo People kan jedhudha. Koloneeffattoonni Awurooppaa gaanfa Afrikaa qoqqooddachuu irratti wal dhabanii turan. Boodarra walii galanii gaanfa Afrikaa kana qooddatan. Walii galteen qoqqooddannaa isaanii kunis gidduu isaaniitti dorgommii kan uume ture. Faransaay, Biriteen, Xaaliyaanii fi Abisiiniyaa yookiin Itoophiyaan walakkaa jaarraa 19ffaa keessaa naannoo gaanfa Afrikaa qoqqooddataniiru. Gamtaa impeeriyaalistoota Awurooppaa fi koloneeffattoota Habashaa gidduutti uumameen abbootiin waraanaa Abisiiniyaa diina isaanii isa guddaa kan ta'e Oromoo fi saboota biroo koloneeffachuun impaayera isaanii akka ijaaran isaan dandeessiseera. Faransaay, Xaaliyaanii fi Ingilizoonnis itti fufiinsaan meeshaalee waraanaa, rasaasaa fi ogummaa teeknooloojii adda addaa Abisiiniyaaf kan dhiyeessan yommuu ta'u, kana hunda fayyadamee Minilik mataa impaayera giddu galeessaa ta'e. Qawwee fi deeggarsi waraanaa humnoota Awurooppaa irraa argame Habashoota humna Afrikaa keessaa isa cimaa fi hidhate isaan jechisiise. Minilik qabeenya Oromoo saamee jeneraalota isaa badhaasee loltoota isaaf kaffaltii kaffalee jalqaba Faransaay irraa achis Xaaliyaanii irraa dhiyeessii meeshaa waraanaa fi rasaasa guddaa bitee loltoota isaa kan ittiin of dhaadhessuu fi ittiin weerara geggeessu hidhachiise. Yeroo koloneeffattoonni Awurooppaa Afrikaa qircachuuf dhufanii fi lafa mijataa qabachuuf wal dorgomanitti Minilikis taa'ee kan ilaalu utuu hin taane qooda isaa fudhachuu akka qabu ejjennoo qabatee ture. Akkuma jedhes carraa koloneeffannaa Awurooppaa sana fayyadamuudhaan meeshaa waraanaa argatee gara kibbaatti duulee Oromoo fi saboota kaan koloneeffateera. Oromiyaa bakka beelaa fi hongeetti baqatan bakka humna hidhattootaa qubsiisan taasisee adeemsa keessa yeroo gabaabaa keessatti humnaan cabsee koloneeffate. Minilikii fi loltoonni isaa Oromoo fi uummatoota biroo shororkeessuu fi koloneeffachuun namoota gabroonfatanii fi meeshaalee akka warqee, gaanfa, buna, gogaa fi lafa argataniiru. Minilik daldala garbaa to'achaa ture. Bara 1980moota keessa waggaatti namoonni gabroonfaman 25,000tti tilmaamamu. Haadha warraa isaa waliin Afrikaanota gabroonfaman 70,000 kan qaban yommuu ta'u, kaapitaalistoota naannichaa fi addunyaa keessatti duriiyyii ta'an keessaa tokko ta'e. Mootiin Abisiiniyaa kun qabeenya dhuunfaa doolaara miliyoona 25 gadi hin taane qabaatee ture. Koloneeffattoonni qawwee fayyadamanii sirna lafa Oromoo baay'inaan qabatanii humna namaa fi oomisha qonnaa isaanii irraa gaafachuu diriirsan. Qubattoonni koloneeffataa, loltoonni, abbootiin amantaa fi bulchitoonni hundi isaanii nafxanyaa jedhamuun kan beekamanidha. Gabbaarota kanneen nyaata, humna namaa, galii gibiraa maallaqaa fi bifa adda addaan akka isaaniif dhiyeessu dirqisiifaman fayyadamaa turan. Babal'inni koloneeffannaa Habashaa ajjeechaa jumlaa, barbadaa'uu, qabeenyi saamamuu, gabroomuu fi duguuggaa sanyii fide. Gareen Oromoo tokko tokko ifatti koloneeffattoota dura dhaabbachuun falmatan. Fakkeenyaaf bara 1882 fi 1886 gidduutti lolli dhiigni irratti lola'e Oromoon Arsii koloneeffataa ofirraa ittisuuf falmachuu isaatiin geggeeffameera. Oromoon Arsii sirna koloneeffannaa Habashaa mormanii ofirraa lolan. Minilik bara 1886 duula hamaa ja'a erga geggeessee booda koloneeffate. Ajjeechaa jumulaan, ajjeechaan alattis dhiirota Oromoo Arsii 1000 lakkaawaman harka isaanii muree harma dubartoota 1000 lakkaawamanii mureera.
qubattoonni koloneeffataa sadarkaan magaalota Oromiyaa keessatti akka wirtuu ji'oopolitikaa isaanii isa guddaa ta'e akka tajaajilu karaa dhaabbilee to'annoo adda addaatiin kuufama qabeenyaa fi leecalloo akkasumas tamsa'ina amantii fi aadaatiin olaantummaa siyaasaa shaakaluudhaaf qindeesse. Magaalonni akka wirtuu sirna narvii koloneeffataa Itoophiyaa kan sagantaaleen siyaasaa, dinagdee fi ilaalcha koloneeffataa ittiin bocamanii fi hojiirra oolan ta'anii tajaajilaa turan. Isaanis akka magaalota ijoo naannoo fi aanaa xiqqaatti sadarkaan kan gurmaa'an yoo ta'u, hidhanni ajaja giddu galeessa irraa gara sadarkaa naannootti osoo addaan hin citiin akka yaa'u ture. Magaalonni waraanaa kunniin iddoowwan tarsiimoo fi siyaasaan eegumsa argatan ta'anii kan hundeeffaman yoo ta'u, wirtuuwwan bulchiinsa naannoo fi toora daldalaa kutaalee Oromiyaa gara Itoophiyaa fi Awurooppaatti wal qunnamsiisan ta'aniiru. Karaa wirtuuwwan kanneeniin meeshaaleen saamaman gara fayyadama biyya keessaa fi gabaa idil addunyaatti yaa'u. Gosti Oromoo koloneeffannaa dura dhaabbatee ni duguugamaa yookiin ni baqata. Kanneen olaantummaa Habashaa fudhatan aadaa ofii dhiisanii kan ormaa madaqfatanii sirna koloneeffannaa Habashaa keessatti hammataman. Gargaarsa waraana ammayyaa fi toora qunnamtii isaaniitiin aangoo siyaasaa isaanii Finfinnee giddu galeessa godhachuudhaan koloneeffattoonni Awurooppaa hanga dhufanitti naannoo isaanii itti fufiinsaan babal'isan. Loltoonni Abisiiniyaa fi Habashoonni beelaan rakkatan kan biroo walitti fufiinsaan lafa Oromoo qabatanii qabeenyaa fi lubbuu barbadeessuun midhaanii fi loon isaanii saamaa warra lola keessatti booji'an yookiin gibira kaffaluu hin dandeenye gabroomsaa turan. Dhaabbanni koloneeffattootaa fi giddu galeessitoota isaanii Oromoo fi kanneen biroo irraa humna namaa fi oomisha qonnaa sirrii akka argatan mirga kennee sirna nafxanyaa gabbaar ture. Qubattoonni Habashaa, loltoonni, abbootiin amantaa fi bulchitoonni hundi isaanii nafxanyaa jedhamuun beekamu. Gooftonni midhaan sassaabamu keessaa harka 3 keessaa tokko hanga walakkaa gaafatu turan. Kana malees ayyaanota barbaachisoo ta'anitti affeerraa gooftotaatiif hanqaaquu, lukkuu, hoolaa fi biiraa dhiyeessuu qabu turan. Qonnaan bultoonnii fi tiksitoonni Oromoo qonna lafaa, daandii ijaaruu akkasumas piroojeektii ijaarsaa biroo irrattis hojjechuuf dirqamaniiru. To'annoon humna gabbaarii fi lafa saamuun taatee addaan hin baane ture. Jalqaba irratti lafti humna namaa hin qabne gatii waan hin qabneef koloneeffattoonni gabbaarota isaaniif hojjetan isaan barbaachisa ture. Mootummaan lafa hundarra gaarii ta'e saamee qabeenya qonnaa fi hojjettoota akka bulchan bulchitoota muude. Gabbaaronni gibiraa fi kurnoo kaffaluu malees mootichaa fi aangawoota isaatiif nyaata oomishuuf loon, fardaa fi beeladoota kan biroo ni horsiisu turan. Mootonnii fi maatiin moototaa lafa hundarra gaarii ta'ee fi nyaata barbaachisaa ta'e argachuu qabu turan. Humni namaa fi lafti suutaan madda galii mootummaa isa jalqabaa ta'e. Sirni abbummaa lafaa jireenya dinagdee fi hawaasummaa biyyattii keessatti murteessaa ture. Gaaffii gita hawaasummaa murteessuu bira darbee bu'uura bulchiinsaa gibiraa fi tajaajila waraanaa ture. Kana malees loltoonni kanneen Oromiyaa keessatti namoota nagaa kumaatamaan lakkaa'aman rasaasaan ajjeesanii reeffa isaanii bineensa nyaachisanii ajjeesanii jumlaadhaan bakka tokkotti awwaalaniiru. Akkasumas boombii darbachuudhaan morma muruudhaan ukkaamsanii dararuudhaan ajjeesaa turan. Fakkeenyaaf akka Muhammed Hassan tilmaametti bara 1992 hanga 2001 gidduutti Oromiyaa qofa keessatti ajjeechaan gara 50,000 fi dhabamsiisuun gara 16,000 raawwatameera. Kana malees ajjeechaa raawwatame keessaa persentaan 90 kan ta'u akka hin gabaafamne tilmaamama. Yakkoota mootummaa kana hawaasa addunyaa jalaa dhoksuuf mootummaan ajjeechaa seeraan ala raawwatamuu fi hidhamtoota siyaasaa yeroo dheeraaf hidhaman galmee barreeffamaa hin qabanne. Sirnichi barattoota Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman hiriira karaa nagaa irratti waan bobba'aniif ajjeesee yookiin mana hidhaatti guureera. Ajandaan siyaasaa diigumsa hawaasa Oromoo waan haaraa miti. Warri dhihaa ajandaa siyaasaa kana deeggaraa turaniiru. Ameerikaa keessatti shororkeessummaan 911 uumamuu isaatiin mootummaan Ameerikaa fi mootummoonni dhihaa biroon qabata finxaalessummaa islaamummaatiin sirna Itoophiyaa deeggaruu fi qabsoo Oromoo fi kanneen biroo hiree murteeffannaa haqaa fi dimokiraasiif taasifamu ukkaamsuuf tumsaniiru. Kunis Oromoon tokko musliima waan ta'aniif sochii Oromoon taasisu mirga dimokiraasii fi hiree murteeffannaa sabaa akka hin qabne agarsiisuuf dhimmatti ba'u. Har'a qubattoonni koloneeffataa Habashaa magaalota Oromiyaa keessatti olaantummaa qabataniiru. Uummata Oromoo magaalaas ta'e baadiyyaa keessatti addaan baasuun waraana, meeshaa ammayyaa, miidiyaa, bilbila, intarneetii
intarneetii fi meeshaalee neetwoorkii qunnamtii fi odeeffannoo biroo akkasumas walitti hidhamiinsa addunyaa fayyadamuun gabrummaa siyaasaa Habashaa jala tursiisaniiru. Jeequmsa siyaasaatti fayyadamuun mootummaan Itoophiyaa Oromoo fi kanneen biroo bilisummaa yaada ofii ibsachuu fi gurmaa'uu akkasumas miidiyaa fi toora qunnamtii fi odeeffannoo bifa hundaan akka hin arganne dhorkeera. Kanarraa kan ka'e Oromoon mirga of ibsuu fi of misoomsuu dhorkame jaarraa 21ffaa keessa haala gaddisiisaa keessa osoo jiraatu qabeenya dinagdee fi hojii isaa koloneeffattoota Habashaa fi deeggartoota isaatiif dhiyeessuuf dirqama. Abiy Ahmed bara 2018 muummicha ministeeraa erga ta'ee booda nama nagaa fi dimokiraasii Itoophiyaa seenaa rakkinaa keessa turterraa gara dimokiraasiitti ceesisu ta'ee of dhiyeesse. Kunis jalqaba irratti deeggartoota biyya keessaa fi sadarkaa idil addunyaatti argateera. Pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii waliin waliigaltee nagaa mallatteessuu, hidhamtoota siyaasaaf dhiifama gochuu, saaxila pireesii hir'isuu isaatiifis harki rukkutameeraaf. Kanarraa kan ka'e bara 2019 badhaasa Noobeelii nageenyaa badhaafame. Garuu yeroo gabaabaa keessatti Abiy haaromsa inni jalqabe irra caalaan duubatti deebi'eera. Fuula isaa isa lammaffaa fi isa dhugaa kan gara jabummaa, shororkeessummaa mootummaa fi sarbama mirgoota namoomaa guddaa ta'e mul'atu agarsiisuu jalqabe. Gocha hammeenyaa bulchiinsi isaa fi michoota isaatiin Tigraay keessatti raawwatameef xiyyeeffannoon guddaan wayita kenname, shororkeessummaan mootummaa Oromiyaa keessatti garuu ni babal'ate. Bara 2018 ji'oota muraasa keessatti ministeerri muummee Abiy Ahmed koree dhoksaa koree nageenyaa jedhamu kan ajjeechaa qindeessuu fi raawwachiisu ijaare. Muummichi ministeeraa koree kana uume Shimallis Abdiisaa pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa akka hoogganu ramade. Miseensonni koree kana hooggana paartii badhaadhina Oromiyaa kan ta'e Fiqaaduu Tasammaa, itti gaafatamaa nageenya Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa, ittaanaa pirezidaantii Oromiyaa Awwaluu Abdii fi qondaalota siyaasaa fi tikaa hedduu kan dabalatu ta'uun ibsameera. Koreen nageenyaa ajjeechaa seeraan alaa fi hidhaa seeraan alaa kan qindeesse Adda Bilisummaa Oromoo fi Waraana Bilisummaa Oromoo kan walakkaa jaarraaf mirga hiree murteeffannaaf qabsaa'an ittiin cabsuuf ture. Humna warraaqsaa dargaggoota Oromoo sodaachuudhaan koreen nageenyaa dhoksaa kun bara 2019 mormii haaraa irratti tarkaanfii fudhachuun Oromiyaa keessaa namoota 100,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Akkasumas namoota 100,000 lakkaa'aman ajjeese yookiin hidhee dararaa ture. Koreen nageenyaa kun namoota shakkii dhabamsiisuu qofa osoo hin taane sochii mormitootaa ukkaamsuuf dursee socho'a. Bara 2019tti koreen kun namoonni balaa nageenyaa ta'anii fudhataman akka hidhaman yookiin yeroon hidhaa isaanii akka dheeratu ajajeera. Mootummaan Abiy seera isaa cabsee ajaja malee namoota hidhee yakka jeequmsaa raawwate kanaaf Waraana Bilisummaa Oromoo ittiin himataa ture. Ukkaamsaan gara jabinaa Oromiyaa fi Oromoo irratti geggeeffamu waan haaraa miti. Sabboontonni Oromoo Abiy akkuma namoota isa dura turaniitti bulchiinsa nafxanyaa ammayyaa ulfina seenaa impaayera Itoophiyaa ol guddisee gocha cunqursaa gara jabummaa fi faayidaarra oolmaa isaa itti fufsiisuu barbaadu geggeessaa jira jedhanii amanu. Mootummaan Abiy seenaa hawaasa koloneeffame keessattuu kan Oromoo salphisuun hooggantoota impaayeraa fi seenaa impaayeraaf ulfina kennuudhaan mootummaa Habashaa ammayyeessuuf waan yaaluuf niyoo-nafxanyaa jedhamee fudhatama. Elitoonni Habashaa sirnoota wal duraa duubaan dhufan jala turan godaansa Oromoo jaarraa 16ffaa fi 17ffaa keessa ture eeruun akka weerartoota Itoophiyaatti dhiyeessaniiru. Abiy guddummaa Itoophiyaa fi hooggantoota ishee yommuu ibsu wanti sammuutti dhufu gara jabummaa, shororkeessummaa mootummaa, sarbama mirga namoomaati. Abiyyii fi mooraan Habashaa isa deeggaru seeneffama seenaa gareewwan miidhaman kana maqaa balleessuuf yakka mootummoota Habashaa wal duraa duubaan raawwataman seera qabeessa gochuuf yaalus uummanni seenaa qabatamaa isaa yoomiyyuu hin dagatu. Bulchiinsi Abiy niyoo-nafxanyaa sabboonummaa Amaaraa Itoophiyummaa fakkeessee ulfeessuun Oromummaa yookiin sabboonummaa Oromoo irratti lola ilaalchaa eegaluun isaa ni yaadatama. Bulchiinsi Abiy piroojeektii ijaarsa sabaa balleessuu deebisee dammaqsuuf yaaluun gama tokkoon tooftaa kana keessatti haleellaa sirnaan dhaabbilee siyaasaa fi aadaa Oromoo irratti raawwatamee ture. Bulchiinsi isaa sirna gadaaf beekamtii akka laatu himus hooggantoota gadaa eegduu aadaa, dhaabbilee fi dimokiraasii Oromoo ta'an cunqursaa jira. Fakkeenyaaf mudde tokko bara 2021 humnoonni federaalaa fi mootummaa naannoo Oromiyaa abbootii gadaa Karrayyuu 14 ajjeesanii namoota 25 caalan dhabamsiisan. Mootummaan Abiy sochii qeerroo fayyadamee erga aangoo qabatee booda seeneffama dimokiraasii, araaraa fi ce'umsaatti fayyadamee uummata bal'aa amansiiseera.
Haalli kun caasaa mootummaa guutuu akka to'atu isa taasisee olaantummaa isaa ijaarrachuudhaan humnoota hiree murteeffannaa fi dimokiraasiif qabsaa'an kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo, Waraana Bilisummaa Oromoo, Koongireensii Federaalawaa Oromoo fi mootummaa naannoo Tigraay irratti gamtaa uummatee itti duuluudhaan aangoo isaa cimsate. Bulchiinsi kun akkuma warra isa duraa dinagdee fi siyaasaa biyyattii irratti to'annoo kan qabuu fi humna waraanaa, poolisii fi humnoota nageenyaa birootti fayyadamee mormii ukkaamsa. Manneen hidhaa Itoophiyaa irra caalaa namoota afaan Oromoo fi afaan Tigriffaa dubbataniin kan guutaman yoo ta'u, waajjirri miidiyaalee dhuunfaa hedduu kan akka Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork Itoophiyaa keessatti cufamanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa qabsoo Oromoon Adda Bilisummaa Oromoo fi Waraana Bilisummaa Oromoo waliin ta'ee hiree murteeffannaaf godhaa jiru balleessuuf duuluu irraa of qusatee hin beeku. Bara 2018 irraa eegalee gaafa Abiyyi aangootti dhufe miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo fi qeerroon guutuu Oromiyaa keessatti bakka hedduutti adamsamanii ajjeefamanii yookiin ukkaanfamaniiru. Abiyyi aangootti erga dhufe utuu hin turin kutaalee Oromiyaa tokko tokko kanneen akka Walloo, Wallaggaa, Gujii fi Giddu Galeessa Oromiyaa keessatti buufataalee ajaja waraanaa hundeessuun dargaggoota Oromoo fi namoota nagaa biroo sabboontota Oromoo fi mararfattoota Waraana Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo ta'uun shakkaman akka ajjeesan eeyyame. Waraana Bilisummaa Oromoo balleessuuf mootummaan Abiy shororkeessummaa mootummaa fi duguuggaa sanyii Wallaggaa, Tuulama, Gujii, Walloo fi naannolee biroo keessatti cimsee jira. Humnoonni mootummaa fi qaamonni nageenyaa namoota Waraana Bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabaachuutti shakkan adda baasuu fi ajjeesuu irratti xiyyeeffataniiru. Mootummaan Abiyyii fi paartiin siyaasaa isaa paartiin Biltsiginnaa karooraa fi gochaan isaanii Oromiyaa keessatti saba mancaasuu ta'uu hin dhoksan. Fiqaaduu Tasammaa itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa walgahii caffee naannoo Oromiyaa Adaamaatti fulbaana 27 bara 2021 gaggeeffame irratti qurxummii guutummaatti balleessuu yoo barbaaddan galaana gogsuun isin barbaachisaa jechuunsaa dhaga'ameera. Kunis Waraana Bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf mootummaan uummata Oromoo jaarmiyaa kana deeggaraa jiru balleessuu barbaachisaa jechuusaati. Bulchiinsi kun Oromiyaa fi Waraana Bilisummaa Oromoo irratti waraana labsee irra caalaa barattootaa fi qonnaan bultoota Oromoo Walloo, Wallaggaa, Gujii, Giddu Galeessa Oromiyaa fi naannolee biroo keessa jiran hedduu ajjeesee kaanis mana hidhaatti guureera. Sirni paartii Biltsiginnaa milishoota faannoo Amaaraa namoota nagaa Oromoo irratti duulaniif yoo xiqqaate callisee deeggarsa kenneera. Humnoonni naannoo Amaaraa, Somaalee fi naannolee biroo irraa dhufan akkasumas loltoonni Eertiraa gara jabummaan uummata Oromoo irratti bobba'aniiru. Amnesty International humnoonni nageenyaa Itoophiyaa haleellaa gareewwan hidhattootaa fi jeequmsa Amaaraa fi Oromiyaa keessatti raawwatameef deebii kennuudhaan mana namaa gubuu, ajjeechaa, gudeeddii fi fedhii malee ukkaamsuu fi hidhaa dabalatee sarbama mirga namoomaa suukkanneessaa ta'e raawwataniiru jedhee ture. Ajjeechaan uummataa raawwatameera. Gochoonni kun Oromoon akka qabsoo hiree murteeffannaa isaa dhiisuuf shororkeessuuf yaadameeti. Haa ta'u malee sabboonummaan Oromoo daran guddachaa waan dhufeef guutummaa Oromiyaa keessatti faallaa kanaa ta'aa jira. Abiy raayyaa ittisaa, tika, poolisii fi qondaaltonni mootummaa sabboontota Oromoo fi firoota yookiin hiriyoota miseensota Waraana Bilisummaa Oromootti shakkaman ifatti itti dhukaasuun reeffa isaanii uummatatti akka agarsiisan ajajee jira. Dhiyeenya kana milishoonni faannoo Shawaa Kaabaa, Wallaggaa fi Salaalee keessatti dargaggoota Oromoo morma muranii dhaadataa fi shubbisaa turan. Mootummaa fi miidiyaaleen Amaaraa, dhaabbileen amantaa fi siviilii, dhaabbileen siyaasaas waa'ee yakka fokkisaa dhala namaa irratti raawwatamu kanaa homaan dubbanne. Mootummaan Abiy mootummaa qubattoota Habashaa Minilik eegalee kan itti fufsiisedha. Mootummoonni Habashaa wal duraa duubaan mootummaa qubattootaa kana osoo hundee isaan jijjiirin ijaaranii kunuunsuun olaantummaa afaan Amaaraa, aadaa Amaaraa fi Tigraay, kiristaanummaa Ortodoksii fi ilaalcha koloneeffataa Itoophiyummaa guddisuudhaan gareewwan uummataa koloneeffame kan akka Oromoo akka meeshaa fi qoraan abiddaatti itti fayyadaman. Abiy Ahmed TV fi miidiyaa hawaasaa irratti nama mootummaa Itoophiyaa amma jiru irra deebiin gurmeessuuf jijjiiruuf yaalu ajjeesuuf qophaa'aa ta'uu isaatiin dhaadata. Sochii Tigraay fi Oromoo kaanserii Itoophiyaa jedhee waama. Kanas waraanaan balleessuuf itti duula. Abiy Ahmed akkuma aangoo mootummaa qabateen lola haaraa Oromoo irratti waan baneef jijjiiramni bara 2018, jijjiirama bara 1974 fi kan bara 1991 caalaa Oromoof balaa guddaa kan fide ture. Gaafa sochiin qeerroo mootummaa murna Tigraayin hoogganamu tasgabbii dhabsiisu hooggantoonni jaarmiyoota Adwaayii Abiy Ahmed muummicha ministeeraa taasisuun jijjiirama kabeebsaa taasisuudhaan sirnicha akka turetti akka itti fufuuf muudan.
Abiy Ahmed muummicha ministeeraa Itoophiyaa kan ta'e irra caalaa dubbeensaa Oromoo ta'uusaa fi sochii dargaggoota Oromoo mootummaa buqqise tasgabbeessuu danda'a jedhamee tilmaamamuu irraa kan ka'e ta'us jalqaba sochii diigumsaa taasisuu irratti xiyyeeffate. Abiy sabboonummaa Oromoo ukkaamsuu fi seenaa, aadaa fi eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf sochii saba Oromoo irratti duulee jira. Waraana bilisummaa Oromoo akka qaama sochii dargaggoota Oromoo fi qabsoo saba Oromootti ilaaluun mootummaan Abiy Ahmed sabboontota Oromoo fi kanneen biroo mallattoolee aadaa Oromoo mul'isan irratti duuleera. Maqaa shanee jedhutti fayyadamuudhaan mootummaan Abiy fi deeggartoonni isaa nafxanyaa marti Oromoo uummata hooggansaa fi jaarmiyaa hin qabne taasisuuf jaarmiyaalee siyaasaa, amantaa fi dhaabbilee Oromoo walaba ta'an hundarratti duulaniiru. Sabboontota Oromoo shanee maqaa jedhuun jaarmiyoota Oromoo irratti xiyyeeffatee balleessuu fi hooggansa waaltaa dhabsiisuu fi duguuguun akeekaa fi gocha mootummaa Abiy fi elitota jaarmiyoota Amaaraa haga yeroo dhiyootti mootummaa kana waliin michuu ta'anii ni agarsiisa. Mootummaan Abiy qabsoo biyyoolessaa dimokiraasii fi hiree murteeffannaaf godhamu karaa nagaa itti fufuun ni danda'ama jechuudhaan gowwoomsee baqattummaa fi bosonarraa gara Oromiyaatti akka deebi'an affeereera. Garuu yeroo gabaabaa keessatti isaan gane. Mootummaan Niyoo Nafxanyaa Adda Bilisummaa Oromoo kan jalqaba bara 1970mootarraa eegalee sochii saba Oromoo hoogganaa ture gara qabsoo nagaatti affeeree gantummaa irratti raawwate. Mootummaan Abiy Adda Bilisummaa Oromoo fi Koongireesiin Federaalawaa Oromoo filannoo Oromiyaa fi Itoophiyaa irratti akka hin hirmaanne dhorkee ture. Paartiin Biltsiginnaa Abiy filannoo sobaa taasiseen teessoo paarlaamaa irra caalaan akka injifate himate. Kanarraa kan ka'e mootummaan Niyoo Nafxanyaa qabsoo karaa nagaa dhaabsisee filannoon hafe daandii waraana bilisummaa Oromoo tokkichaa innis qabsoo hidhannoo akka ta'u godhe. Sochiin saba Oromoo humna gamtaa koloneeffattootaa fi gitatumsa Oromoo Habashaa diiguun mootummaa dimokiraatawaa Oromiyaa walabaa fi bilisummaa Oromoo deebisee uumuuf qabsoo bilisummaa irratti bobba'ee jira. Gara jabummaa fi yakka mootummaa koloneeffataa Habashaa haalli jireenyaa gaddisiisaa hawaasa Oromoo seera addunyaa fi sarbamni labsii mirgoota namoomaa UN fi labsiin mirga uumamaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin mootummaan Oromiyaa walabaa fi dimokiraatawaa deebi'ee dhalachuun isaa fudhatamaadha. Oromoon qabeenya dinagdee hedduu qabaatus dukkana wallaalummaa, hiyyummaa hamaa fi gabrummaa siyaasaa jala jiraate shororkeessummaa mootummaa fi dhiittaa mirga namoomaa bal'aadhaaf saaxilama. Bilisummaa yaada ofii ibsachuu, miidiyaa, gurmaa'ina, bilisummaan of misoomsuu dhorkameera. Jaarraa 21ffaa keessa haala gaddisiisaa keessa osoo jiraatu qabeenya dinagdee fi humna namaa koloneeffattoota Habashaa fi deeggartoota isaaniif dhiyeessuuf dirqame. Oromoon haala gaddisiisaa siyaasa, dinagdee, aadaa fi hawaasummaa kana keessaa ba'uu kan danda'u qabsoo siyaasaa fi hidhannoo waraana bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromootiin durfamu cimsuu qofaa akka ta'e sabboontonni Oromoo amananii jiru. Oromoon yoo tokkummaadhaan mirga uumamaa fi mirga idil addunyaa kabachiifachuuf gaaffii siyaasaa isaa deebifachuuf yoo ka'e mootummaan Niyoo Nafxanyaa, gamtaan Afrikaa, UN fi mootummoonni dhiyaa fi kanneen biroo dhaabuu hin danda'an. Saboonni koloneeffaman addunyaa maraa irra caalaan isaanii qabsoo siyaasaa fi hidhannoo yeroo dheeraa fudhatu kan mirga ofirraa ittisuu ta'e irratti bobba'uudhaan bilisummaa fi abbaa biyyummaa isaanii gonfataniiru. Addi Bilisummaa Oromoo fi Waraanni Bilisummaa Oromoo sochii siyaasaa fi waraanaa walitti makuun mootummaan walabaa fi dimokiraatawaa Oromiyaa deebi'ee akka dhalatuuf haala mijeessuudhaan humna gurmaa'insa biyyaalessaa ijaaruun barbaachisaadha. Kana malees Oromoon hundi beekumsa, loojistiikii, humna namaa fi qarshii barbaachisu kaffalee Waraana Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoof deeggarsa taasisuu qaba. Qeerroon Oromoos kira sassaabduu mootummaa koloneeffataa ta'ee lammii isaa ajjeesuu yookiin Oromiyaarraa gara biyya biraatti baqatee yookiin mootummaa Abiyyiin duguugamee du'uurraa Waraana Bilisummaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromootti makamuu qaba. Oromoon bilisummaa namoomaa isaa deebisee nageenya, tasgabbii fi misooma itti fufiinsa qabu galmaan ga'uuf humna isaa ijaaree abbaa biyyummaa uummataa mootummaa dimokiraatawaa walqixxummaa fi miseensummaa UN gonfachuu qaba. Uummanni Oromoo mootummaa walabaa fi dhaabbilee barbaachisoo biroo ijaaruuf gurmaa'ee qabsaa'uun karaa barbaachisaa ta'e kamiinuu ajjeestota isaa yoo ofirraa ittise mirgi namoomaa isaa kan eegamu ta'a. Kabajamtoota hordoftoota keenya, qophii keenya har'aa akkuma olitti ibsine barruu Piroofeesar Asaffaa Jaallataarraa kan qindeeffannedha. Ammaaf kanuma nagaan.